بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رامسوما جوابتكو دبر فردين ديمور بعده جواب سيتوما جوابتي دبي جال مروتي في جال جوار محمد ورمو رجيسني duraan dursee baraan wanni na dhibe maaliif walitti madaalamuun barbaachisee duraan dursee walii gallaame jaal marroo fi Jawaar Mohammad maaliif waliin madaaluun barbaachisee jechuun ati yeroonii fi Jawaar Mohammadii fi jaal marroo walitti madaaltu nama ija bitaatii fi ija mirgaa natti madaalu jiran هقول لك نمني جوار محمدي في جال مرو أسيفي أتشين خاي ولي مدالا جرو نما قرتي إجابتاتي في إجامرقا مدالا جرو أنا قرت سيقلامي خنافو وان ولدتي مدالا مهندن دامني ولدتي مدالين أنا حاجة اسمها سنجد شوربات ija mirgaataa fi ija bitaatana walitti madaaluun maal bu'aan isii jechuun tunis ta'eeti isuma gubbaa jirti walitti madaaluun maaliif barbaachisaadha gaafuma kiyya maaliif kanaaf jaal marroonis ija bitaati jaal Jawaar Mohammadis ija mirgaatanaaf hin barbaachisu Jawaar Mohammad hayyama khiyyaa fi hayyama khii gaafateetii miti qabsootti seen jaal marroon hayyama khiyyaa fi hayyama khiitii barbaadaa miti barbaadeetii miti qabsootti seen anaa fi atii miti isaan qaxare lamaanuu wareegama barbaachisu jaal marroon caakkatti galee daggalatti galee waan qabu qabeenya isaa lakkisee barumsa isaa jidduutti dhaabee waan godhuu qabu akka khiyyaa fakkee keessatti jiruu mi'ootu barbaadu dhiisee daggalaggale Oromoo fi Oromiyaa bilisa godhuuf sabaa salmoota wal qixxummaadhaan biyya san keessatti ol aantummaan haqaa argamee ol aantummaan jiraatuudhaaf ol aantummaa haqaatiin jechuudha ol aantummaa saba tokko osoo hin taane ol aantummaan dhugaa argamte biyya san keessatti jiraatuudhaaf duuba lamaanuu waan isaan qabsaa'aniif kaayyoon isaanii tokko kaayyoo garaagaraa hin qaban adeemsi isaanii adeemsa wal faalliisuu miti amantuu amanuu baattus adeemsi isaanii adeemsa wal faalliisuu miti ani bakkuma qabxii isaan itti wal faalleessan qofa naa himi deemiti siigalaa miti qabxuma isaan itti wal faalleessan takka akkanatti wal faalleessanii naan jedhu sunis yaadaan wal dura ta'anii wal sirreeffatan anaa fi ati immoo abdii roobaa reefu barruu inni barreesse takka hedduun xintalee abdii roobaa ulfaadhu wayyoome barruun teessuun hedduu dhadhaan oowwaste ebboo gabna gooteen na tasgabbeessite ebboo barruun teessuun maaliif jennaan jaal marroonis jaal Jawaar Mohammadis lamaanuu Jawaar Mohammadis paaspoora isaa jireenya isaa ilmoo isaa jaartii isaa qabeenya isaa alaa mana isaa dhiisee Ameerikaa tana keessatti akka fedhetti jiraachuuf danda'u qabsoo waan gatiin qabsoon kafalchiistu hunda nin kafale jedhee itti hidhamee itti beelawee itti rakkatee itti dhoobatee raahaa itti argatuu danda'u lakkisee saba kanaan gabruma irraa baasee jeeti lamaanuu kaayyoon isaanii anaa fi ati mataa ol qabanne jiraatu kanaafuu ani namoota kanaas faarsee kaan arrabsee kaan faarsu an kun na biratti akka nama tokkotti qabsoo Oromootiif yoo gartee gufuu ta'e malee qabsoo Oromootiif bu'aanii buusa jeen amanu. Yeroon nuti Jaal Marroo fi Jawaar Mohammad
akka paartii adda addaatti paartiin kuni biyya bulchuu danda'a paartiin kun biyya bulchuu hin danda'u jennee filannu yeroo isiitii miti achi hin geenye hiree sanuu hin qabnu hin geenye hiree san argachuuf lamaanuu fiigaa jira siigalaa miti kanaaf lachuu ija bitaatii fi ija mirgaatiin akkasittiin fudhadha dhaabni Oromoo kan Oromoon gabrummaa jala jiraachuu hin qabu jee yaalii godhaa jiru laffa'aa jiru hundinuu kabajamuu qaba dandeessu gargaarii dadhabdu dhiisii taa'e qabsoo uummata Oromoo hin burjaajeessin daandii isaan irratti gartee qabsaa'anii uummata keenyaaf waan danda'an godhaa jiran hin balleessinis hin jiran akkasumas silaamu kanaaf lamaanuu qabsaa'ota keenya lamaanuu gara danda'aniin akka beekanitti waan danda'aniin godhaa jiranii lamaanuu walitti madaalanii yeroo huni kanas waliin barbaachisu hatta yoo bilisomnene lamaanuu bifa tokko gartee filannee bifa tokko dhisnu miti lamaanuu nu barbaachisan lamaanuu nu barbaachisan ana galumaan jechuu barbaada tasgabbaawa ija mirgaatii fi ija bitaa wal filachiisuun hin taatu lamaanuu qabsaa'ota keenya lamaanuu nuuf jecha dhama'aa jiran nuuf jecha beelawaa jiran nuuf jecha rakkataa jiran nuuf jecha miidhamaa jiran lamaanuu walqixa gargaara lamaanuu walqixa bira dhaabbana ana akkasitti yaada kanaatu akkasii an lamaanuu ija bitaatii fi ija mirgaati walii galaami qaamni kuni dhaggeeffadhu qaama kanarraa bakka laafaa jira qaama kanarraa bakka guddaa bakka jabaa jira walii galaami yaa si xiqqoo asirraan achi si qabbo si galee walii galaami qaama ilma namaa kanarraa rabbiin yeroo qaama uumu ija uume funyaan nuu kanne ilkaan nuu kanne rabbiin qaama kana hunda takkoon goone adda addatti nu uume jechuudha qaamni kuni waan nuti irraa barbaannutu jira iji dalagaa isin qabdutu jira funyaan dalagaa inni qabutu jira ilkeen dalagaa inni qabutu jira garaachi dalagaa inni qabutu jira nyaarri dalagaa inni qabutu jira gurri dalagaa inni qabutu jira hundinuu dalagaa isa rabbiin addaan qoodeefii jira hundinuu qaama tokkorra jira immoo hundinuu ijjinis qaamuma kiyya funyaanis qaamuma kiyya ilkaan kunis qaamuma kiyya ilkee tanaanii waa ciniinuu danda'a tanii waa ifirraatti harku ija tana ijji waa hunda dalaguu hin dandeessu funyaan waa hunda dalaguu hin danda'u ilkeen waa hunda dalaguu hin danda'u ani ilma namaa tahee guutuu tahee waan hin barbaade bakkaan gahuudhaaf rabbiin qaama kiyya kana keessatti waalaikum salaam how are you good mashallah qaama kiyya kana keessatti waan adda addaa naaf uume maaliif walitti haajama walirraa duroomuu hin danda'u ijji funyaan ilkaan afaan gurri kanaaf nuti qabsaa'ota hunda karaan itti madaalluun hin jiru hundinuu madaalliin isaanii walqixa nu biratti kaan karaa danda'uun qabsaawa kaan qalamaan qabsaawa kaan dippiloomaasiin qabsaawa kaan karaa humnaan qabsaa'us kabajuu danda'uu qabna ana galumaan jechuu barbaada kana keessaa warri gartee waan biraa corachuu barbaadan hireen hin jirtu naggada biraa barbaadadha isin jannatu turtii gaarii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh